namoonni tokko tokko paartiin haaraa kun sirna federaalawaa ni balleessa mootummaa kanaan duraa ni deebisa jedhaniitu ni dubbatu. Mootummaan kanaan duraa du'ee awwaalamee jira. Paartiin keenya du'aa awwaala keessaa hin baasu. Isa jirutti lubbuu horaa, isa jirutti nageenya horaa, isa jirutti badhaadhina fida alatti kan du'e kaasuuf kaayyoo hin qabu. Paartiin keenya kan borii malee kan kaleessaa miti. Gaaffiin hanga ammaa kaasne kana caalaa ijaarama tureen deebisuu waan hin dandeenyeef ijaarama haaraa uummanne gaaffii uummata keenyaa guutummaan deebisuu akka dandeenyuuf tarsiimoo baasnee sagantaa haaraa baasnee irratti mari'annee waliigallee qabsoo haaraatiif kan kaa'e ta'uusaa uummanni galch qabsoo qeerroo sirnaan kan kabajuuf deebii guutuu kennuuf kan qabsaa'u ta'uusaa yeroon ibsu gammachuu guddaatiin